Aye Sadiq Tamam jedhama taphataa sarara jidduu kilabii kubbaa miilaa Aanaa Jajuuti. Taphni har'a nu sadarkaa keenya fooyyeffachuuf murteessaa ture. Tapha baay'ee morkii cimaa goone qabxii 3 milkeeffanneerra jechaadha. Hanqinni keenya dogoggora jechuun individual mistake hojjechaa turre dipaartimentiidhaan misteekiiwwan jiran hunda har'a fooyyessine qabxii 3 kana arganneerra. Taphataa urjiis ta'ee jira jechaadha. Taphataa urjii yoo ta'us yeroo arfaffaa fi asallatti yeroo lama naqamtee yeroo lammaffaa fi Premier League Oromiyaa bara 2018 kanarratti yeroo arfaffaaf taphataa urjii ta'uu kiyyaaf baay'ee ittiin gammadee jira jechuudha. Taphataa urjii ta'uuf yeroo hunda har'allee akkuma agartan tokko duwwaa dursaa turamne kana abdii kutachuu dhabuudhaan xiiqiidhaan taphachuudhaan akkasumas aanaa Aanaa saniiti of kennee taphadheera. Asiin duras kanuma godhaa ture. Milkaa'inni kiyyas kanumaaf jedhee itti fufsiisuuf shaakala kiyya hojjechuudha. Of eeguudha inni guddaan sanii. Fuulduratti kilabii Jajuu bara kana Premier League Oromiyaa keessatti turuu keenya mirkaneeffannee jirra. Bara itti aanu immoo geebaa fi sadarkaa shaampiyoonaa Itoophiyaatti dabarree gara liigii biyyoolessaa tokkoffaatti darbuuf akkasitti abdii qabna. Taphataa urjii ta'uuf shaakalli wanti jiru hundi shaakalarra dirree keessaa fi dirree alallee disipiliinii kubbaa miilaa barbaadu hunda yoo goone taphataan kamuu waan irra eegamu yoo godhe waan sanii argata jechuudha.